Shama harka fuune obboleewwan kiyya hordoftoota Riyoo Show akkam jirtu baga nagaan jiraattanii mee asirraa gaabadeen ture yoo karaa biraatiin na argitan hin beeku malee darbee inni barsiisa asirratti jechuudha yaani. Har'a immoo peejii bantanii kaatanii remove gochuu wallaale namni hedduun peejii bananii kaa'aniiti remove gochuu wallaalani fakkeenyaaf peejiin asirratti 3-4 gizee banamee danatee ta'a asirra. Kanaafuu irraa remove gochuu wallaalanii asirratti banee ka'eetan kan biraa akkaataa isin remove gootan isin agarsiisa. Kanaafuu warri immoo banachuu hin beennellee duraan barsiisan ture kana keessa bartan jedheetan yaada. Saddeettamii saddeettuqaa sagalee tamsaasa keessa wiixata waaree dura. Sadii kana xuxxani. Amma peejii tokko baneetan remove godhee isin agarsiisa. Wal hubannee peejii baneetan remove godhee isin agarsiisa. Isin immoo kana keessa peejii banachuullee ni bartanii irraa gubuullee ni bartanii. Gizee akka keessa xunne siitingii bilbila keessanii gizee xuxxanii peejiis isi jettu kana gamnoo gara galchii kanatti isinii dhufti peejii ni dhufa asirratti kan nama kamiiyyuu isi kana xuxxanii peejii isi jettu kana xuxxanii. Ifama. Yeroo akka xuxxanii amma peejii kiyya kun Riyoo Shaafii peejii jedhee jira. Asirratti peejii kiyya agartaniitu jedheetan yaada baay'ee. Asirra gizee dhuftanii kireetti isii hattuyyii gaara gubbaa jirti kunoo mallattoo eda'uu kana. Isin argaattani miti? Isii akka cuqaaftani amma peejii banachuufi. Sana booda geeti isheettu kanaa xunna. Asirratti maqaa peejii sanaa banna jechuudha. Wal hubanne amma ani banee ka'ee remove godhe isin agarsiisuuf ani. Dhimmin dhufeef dhimma removeiti. Garuu warri banachuu feetan asumaan banattaniifani. Fakkeenyaaf maaliin jedhaa? Riyoo jedhu baqa Riyooma jedhee niisa. Sila etu maqaan barreesse inni kistinaan baamne amma immoo ergan Riyoo jedhee maqaanaa baasee jira. Kunoo ni kistii gama jalaa jirti ni kistiin godha. Hamma gama biraatti na ceesee jira. Asirratti wama baqa yaani wama isiniif ta'e filattanii fakkeenyaaf tiiv haa jedhu tiiv. Inni iyyuu hin baasaa akkuma isinii bartiif chaanaala waan adda addaa baasaa isin waan feeta irratti waan irratti jechuu jettan iyyii wanni kuni akka yaani uuma irratti jechuu jettanii hojjettan isin fakkeenya dubbat barreessitan isin uuma isiniif ta'e barreessitan yaada keessani kun ifa isiniif ta'e kanaafuu gisa isin akkanatti anaamtiif chaanaaliin jedhee gara gadi kanatti ni kisti jechuun haa baasee jira wal hubanneerra miti ni kisti goona. Waggaa akkanatti goonee kaane weebsaayitii yookiin asirratti weebsaayitii galchitanii yookiin immoo skip jechuun isin jira fedhii keessan isin asirratti wal hubannee kunoo gaara gubbaa skip bakkeettu wayii jirti skip isii xuxxanii amma peejiin porofaayilii na gaafataa jira banamee jira jechuudha porofaayilii isa jaleedhaa fi porofaayilii gubbaarraa jechuudha isii xiqqoo na gaafataa jira pikcharii. Isin immoo porofaayilii yeroo biraan galfadha jettanii kunoo dan isiettu kana akkana rukuttani. Peejiin banamee jira jechuudha. Amma ilaalaa. Peejiin banamee jira. Nikisti gootanii addi imeejiidha. Akka itti footoo galfachuudha. Inni iftani isin yoo feetan irraa deebitan amma irraa deebi'ee isin agarsiisa. Peejiin banamee moo hin banamne. Feesbuuk keessa hin amma deebinee. Sarara sadii kana xunnaa. Eegadhaa peejiin ni dhufaa. Kunoo peejiin Riyoo jettu banamte jirti. Ifa isiniif ta'e asirratti peejii keessan agartan miti sila gizee peejii keessa seentanii kunoo Riyoo kan jettu banamte jirti. Amma akkaataa isin irraa gubdan isin agarsiisa. Obboleewwan kiyyaa viidiyoon kun Riyoo Show irratti nama hedduu biraan qaqqabu viiyuu namni argu jechuudha yaani. Garuu hordoftoota hedduu qaba namni argu sababni isaa maali? Namni waan gadhiise deddeebiin agarra sababni isaa maali akka nama hunda bira ga'uuf sheerii gochuu qofa osoo hin taane yoo laayikii godhame viidiyoon Facebook irraa ta'u TikTok irraa ta'u dafeetii nama bira ga'a kaampaaniin akka nama bira ga'u godhan jechuudha. Kanaafuu akka nama hunda bira ga'u barbaadetanii yoo isinii mijaa'e laayikii gochuu hin dandeessanii. Kanaafuu amma gaa peejii kana remove gochuufan isii Riyoo gal jedhee kana Riyoo kana remove gochuuf miti Riyoo isin wajjin tuqa amma peejiitti keessa seena amma seeneen jira amma ifa isiniif ta'e amma peejii gubbuufani gaa amma kunoo peejii isa kaala amma remove irraa gochuudhaaf kunoo siitingii isii keessan seena. Siitingii jechuun kunoo gaara gubbaa jirti siitingii akka keessatti kaatanii gaara siitingii kana tuttanii.
Gizee isa tuttanii kaatanii jeneraal isheettu kana gararraa kanatti isi kana tuttani. Akkasinii wal duraa wal hin dhoofneefanii baraa. Akkanatti barbaade dhufaa obsaan eeggattani. Sana booda kunoo akkas ol harkiftan suutumaan. Gizee isin akkana ol harkiftanii kunoo remove page isheettu kana kunoo gama jaleetti isinii dhufti. Ifa isiniif ta'e remove page isheettu kana akkana garru kaaftani. Gizee akkana garru cuqaastanii delete page gochuu barbaaddaa jedhee mallattoo gaafii nuu kaa'ee jira. Eeyyan delete gochuun barbaada. Kunoo remove page gaaratti kunoo asitti immoo delete page jedhee jira. Yoo fitan cancel gootanii dubba deebi'uu hin dandeessanii. Kanaafuu amma gubuu waan ta'inaan delete hin godhaan. Amma kutee jira bakka peejiin kiyya. Kutee jira bakka amma. Ifa isiniif ta'e amma tuu keessa galee hin jiru. Kutee jira bakka peejiin silaa. Ifa isiniif ta'e akkanatti peejii ofirraa gubdanii obboleewwan kiyya wal hubanneerraa jedheetan abdadha. Yoo isiniif hin gallee deebitanii barreessuu hin dandeessanii akkanatti peejii ofirraa gubdanii yoo isiniif danda'ame laayik godhaatii namni hedduun akka arguuf galatooma ulfaadha.